Yoo harka fuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoowwan jajjabduu akkaan barbaachisoo ta'e kan guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis odeeffannoo guyyaadhaa kan barbaachistu waan taateef hamma xumuraa dhageeffadhaa. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi akkasuma ministeera Itaalii kan taate Giorgia Meloni guyyaa kaleessa magaalaa Jimmaa daawwachuun isaanii ni yaadatama. Daawwii isaaniitiif gara magaalaa Jimmaa yoo deemanii kaabinoota godina Jimmaatii fi akkasuma faarsee bultoota abbootii gadaa fi abbootii amantaa garaadhaaf jiraataniin simatamanii jiru. Ummanni magaalaa Jimmaa akka hin simanne kaabinoonni godina Jimmaa guutumaan guutuutti ni dhoorgan. Keessattuu godina Jimmaa bakkeewwan rakkoon ni jira jedhametti akka ummanni hin simanne guutumaan guutuutti ni dhoorgaman. Maaliif kan jedhu viidiyoo tanarraa ni hubattu. Dhugaa kaleessa ture dhaga'uun barbaaddu bifa sirratti argitanu kanaan ummanni naannawa masaraa Abbaa Jifaararraa buqqifamee geeffamee bakka argitan kanatti ukkaanfamee jira. Daarichaatti jechuun magaalaa keessaa baafame. Ummanni kun lafa maqaa misoomaatiin lafti jaraarraa fudhatamee beenyaa dudee tokko malee achitti ukkaanfamanii makaraa keessa jiru jechuudha. Kaleessa muummichi ministeeraan dhufennaan gaafii jaraa gaafachuuf qophaa'anii eeggachaa turan. Kaabineenis kana baranii daandii gara mana jaraa geessu hin cufanii jechuudha. Konkolaataa kanaan cufan. Booddee kana ummanni eeggachaa ture akka daandiin kun cufamee jiru baree ummanni balbala isaa cufatee akka jiru cabsee yaa'ee dhufee yeroon dhufu milishaan achirra guutee eegaa jira. Milishaan walitti bu'anii milishaan waltumanii daandii konkolaataa sana achi kaayisiise hawaasni. Achi kaayisiisee yeroo inni gara masaraatti gad dhufu muummichi ministeeraa ammoo masaraa qofa daawwatee dhiisee deemee jechuudha. Warri kuni warra akaakayyuu abaabayyuu kaasee magaalaa Jimmaa naannawaa masaraa Abbaa Jifaar sana turedha. Abbaa lafaatuyyuu ukkaanfame jechuudha. Achitti ukkaanfame. Warri har'a illee buqqaane, warri qe'ee qabeenya keessa irra jirtan, warri har'a gadi baatanii sirbaa jirtan misoomni gurguddata. Abbaa qabeenyaa malee namni naannawaa bishaanii sana fa'aa keessumattuu hin jiraatu. Bor hundi keessanuu buqqaatanii carraan keessan hundinuu kanumaa jechuudha. Har'a sagalee warra sanaa ukkaamsuudhaaf wanni godhamaa ture magaalaa keessatti argaa turre jechuudha. Warra immoo naannoo Matoo Arbaa yoo baatanii dhuftanii hin jenne bakka kana dhufne shaneedha inni tarkaanfii isin irratti fudhannadanii uummata doorsisanii hundi keessanuu sirbuu qabdanii kolfuu qabdanii iyyuu qabdan jennaan uummanni iyyaa ture jira. Dhugaan lafa jiru kana fakkaata. Hawaasni hedduun ukkaanfamee warri kaan ammoo sagalicha ukkaamsuudhaaf akkasi iyyamaa ture jechuudha. Sagalee miskiinichaa ukkaamsuudhaaf. Dhugaan kun garuu bulee oolee hinuma ba'a guyyaa tokko abshir. Godina Booranaa fi Booranaa Bahaa magaalaa fi aanaa garagaraatti mormiin jabaatee itti fufee jira. Uummanni godina Booranaa fi Booranaa Bahaa Oromoon godinaalee biraa dhimma daangaatiif akka falman yaamicha dhiyeessanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Haali mooyyalee waraanii mooyyalee kunini waan kalee jalqabee miti. Bar dargii bar 1977 keessa jalqabee. Gaaf kanayyuu isaanii Soomaleen kunini akkuma beekamu Great Somalia dhaniitiin Somaaliyaa gudditti ijaaruuf jecha isaan biyya Itoophiyaa kanayyuu keessattuu godinaalee Booranaa akka Harargee akka Baalee biyyootan hundayyuu isaanii duraaniyyuu Great Somalia dhaan biyya babal'ifachuudhaaf bar dargii jalqabe. Godina Booranaa aanaa Muuyalee caaseffama haaraa naannoo Somaalee Muuyalee dabalatee lafoota Oromiyaa irratti diriirfate mormuun jiraattonni hiriira mormii bahan. Jiraattonni hiriira mormii bahan callisuun mootummaa naannoo Oromiyaas isaan gaddisiisuu himan. Lafti keenya lafee keenya Muuyalee ulaanaa galaanaatti caaseffama haaraa mootummaa Somaalee ni mormina. Callisuun mootummaa naannoo Oromiyaa nu yaaddessaa dhaadannoowwan jedhan fa'aa dhageessaa oolanii jiru. Naannoon Somaalee lafoota Oromiyaa karaa seeraan alaatiin hidhattoota bobbaasee uummata Oromoo buqqisee qabate irratti caasaa naannolee hedduu hundeessuu tibbana mana marii naannichaatiin raggaasee magaalaa godina Baalee Bahaa keessa jirtu teessoo godina jechuun moggaafatan. Magaalaa Muuyalee kan qabiyyee lafa Oromiyaa taate bara olaantummaa Abiyoot Shiraan Oromiyaa fi Somaalee akka bulchan taasifte irrattis manni maree naannoo Somaalee qomaa isaatii murtii dabarse. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan yeroo lafti hangi sun guutuun saamamu cal'isee ilaalaa ture. Mootummaan naannoo Somaalee waan hidhattoota bobbaasee uummata irraa buqqisaa ture seera qabeessa godhachuuf mana marii naannichaa yeroo raggaasisu waahuu hin yaanne. Yaa'ii caffee Oromiyaa tibbana taa'ame irrattis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa
harki keenya furdaa jira jechuun warra aangoo biltsiginnaa humnaan fudhachuuf yaalanitti dhaadataa turan. Mormiin saamicha lafaa naannoo Sumaaleetiin raawwatamu marsaa hawaasaa bira darbee magaalota Oromiyaa keessatti hiriirri mormitoota dhagahamaa jira. Muuyyaleen Oromiyaadhaaf ulaadha jedhu warri hiriira bahan daangaa Oromiyaa hadhas akkuma kaleessaa sarbamaa jira. Qe'ee Oromoo saamamaa jira. Hawwan dabalatee uummanni nagaa hidhattoota daangaa qaxxaamuruu dhufaniin lubbuu darbaa jira. Kuma hedduun immoo buqqa'uuf dirqamanii jiru jedhan. Mootummaan isaan nagaa uummataa tiksuu dadhabuu immoo homaa hin dubbanne gocha daangaa Oromiyaa sarbuu naannoo Somaalee irratti ibsa baasuufillee onnee hin horanne ibsa baasuufillee inni sodaatu garuu ammoo harki keenya furdaatti jedhu jechuudhaan warri hiriira bahuu fi haalota garaagaraatiin mormii isaanii dhageessaa jiran ni dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaallee waan mootummaan naannoo Somaalee godhaa jiru kana quban ni qabu jechuudhaan namoonni miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii kennan ni dubbatu. Guddoon akkuma waliin beekne Oromiyaa addaan kukkutu akkuma caalarree fujjedhe haayoon isaanii guddoon Gireet Oromiyaa Gireet Soomaliyaa takalee siyaad barreen jedhu sun bakkaan gahu. Wanni kun mooyyelii irratti ammaa jalqabdu malee agi isaanii teenne dhaniitiin haayoof karoorii isaanii agi cinaaksaati. Kun ammoo haayoon isaanii guddoon Oromoo Oromiyaa addaan muruudha. Kan ammoo uummati hin taatuu jedheetiin dur dhaabbachuu jira. Sababii kanaadha. Uummati dhumanneetiin dhiigi galaana ta'eetiin mooyyal keessatti hafa malee abadan mooyyal diinaa hin cittuu jechaa jiran. Haayoon diina guddoon tana. Qaamii kanaan dudduub jiru maasi fakkaatee warri kun adeemsi warri deemuu jiruu fi daangaa kan babal'ifachuu lafa Oromiyaa tan fudhachuu lafa akka Booranaa Harargee lafa akka Baalee anamma duubatti si deebisa waggaa 10 duratti hojjeta mootummaa ta'e godina Harargee ba'aa aanamayyuu mulluqee ture. Yeroo achi turutti aradda tokkotti riiferendamiin argatanii maqaa aradda tokkootiin aanaa guutuu gargaarsi isaan kanaaf dhufa. Kun maal agarsiisa jechuudha? Daangaa babal'ifachuudha jechuudha. Aradda tokko maqaan ammoo aanaa sunini yoo akkam xiqqaate gandoota 28 qabaa. Gandi 28tiin gargaarsi dhufaaf waan si ajaa'iba. Isaan ammoo garuu aradda tokko. Waajjirri tokko keessa hin jiru. Keellaan fayyaa tokko hin jiru. Keellaan fayyaa nama tokko hin jiru. Garuu gargaarsi wanni hundinuu dhufaaf. Wanni kun maaf taatee itti waat laaltu isaan kunini gartee laf Oromiyaa kan babal'ifachuu daangaa kan babal'ifachuu si galtee akeeki isaanii kam kalee kam guyyaa dheengadda kam gaaf duraanii jiru suni kanaan dudduuba eenyu jira tokko mootummaa naannoo Somalee jira. Lammaffaa mootummaan naannoo Oromiyaatis waan kana gabbayeetiin hin dubbanne callisee jira. Wanni daangaa kun kalee har'a dheengaddaa miti yoo xiqqaataate waggaa 34 ummati Oromoo akkuma kan itti du'u jira. Mootummaan federaalaa ammoo guutuma guutuu qub qabaadheetii yaadan akka hiyyatti. Maaliif jette wanni inni qub hin qabedhaniif hin jirtu qub qabaa. Yoo qub hin qabaatiin maannaan biitaa nayi bulchuu jiru mootummaa federaalaati. Rakkoon daangaa armaan dura bam 2018 yoo yaadattan taate waa'ee daangaatiin wal qabsiisanii koreen ijaaramti ni jirti. Koreen sun as cobxee siin dhabame. Si galtee koreen sun ammoo aanaa isiin godin isiin irdeem tokkollee hin agarre. Si galtee qaamni mootummaa federaalaatis qub qaba, kan naannoo Oromiyaatis qub qaba. Yoo qub hin qabaatin yoo rakkoon jiraattaat uummata kan eenyu bir dhaabata. Si galtee bir dhaabateetiin gabbayeetiin bir hin jiru quban qabu maatu kantu dhufee dubbachuu qaba. Har'aa waltoo xiqqaatee guyyaa 5ffaadha. Hiriirri deemuu jira, uummati iyyachuu jira. Dirree dhawaa agartee jirta, intal'altitti garaachi qabdu ta'a lakkoolee garaa qabdi jeessanii si galtee haadhi ijoollee lama waraanii dhossaadhaan deemuu jira. Godin Booran Bahaa aanaa Gumeel Dalloo waraanii deemuu jiru guyyaa 3f deemaa ture. Godin Booran Dirree aanaa Dhaas akkas deemaa ture. Gabaasii kun mootummaa naannoo Oromiyaa ni dhaqqaba, mootummaa federaalaa ni dhaqqaba, ni argatan. Kanaafuu qaamni mootummaa dhibbatti quba qaba. Isaantu duubaan jira. Yoo isaan irraa harki keessan qabaatin warri kun onnee qabaataniitiin man murtiitiin ta'anii murteessuu hin danda'anii dhangam xiyyaa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabadhe isiniif dhiyaadhe hanganumaa odeeffannoo kenna biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan hojii jabeessaan dhaamsa keenya yaada koo qabattan gara koomantiitiin nuuf kenna. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.